Akkuma beektan egaa namoonni tokko tokko ulfaatinni qaama isaanii xiqqaachuudhaan kan ka'e yookaan kiiloon isaanii ulfaachuudhaan kan ka'e akkamitti ulfaatina qaama keenyaa daballa jedhanii kan gaafatan jiru. Mee ulfaatina qaama keenyaa haala fayyummaa qabuun akkamiin dabaluu dandeenya? Maal gochuu qabna kan jedhu akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Ulfaatina qaama keenyaa dabaluu yeroo jennu obees ta'uu utuu hin ta'in qaamni keenya ulfaatina fayya qabeessa ta'e akka godhatuuf kan taasisnudha jechuudha. Akkaataa itti ulfaatina qaama keenyaa daballu haala sadiin qoonnee ilaaluu dandeenya. Isaanis kan jalqabaa nyaatadha. Akkuma beekamu egaa nyaata nu nyaannu ulfaatina qaamaa dabaluu keessatti gahee mataa isaa qaba. Gosa nyaataa ulfaatina qaamaa dabalan yeroo jennu nyaanni sun akka ulfaatinni qaama keenyaa dabalu ajaja osoo hin ta'in nyaanni kaaloorii hedduu of keessaa qaban akka ulfaatinni qaama keenyaa dabalu gochuu danda'u. Kanaafuu nyaanni kamuu kan kaaloorii hedduu of keessaa qabu ulfaatina qaama keenyaa dabaluu ni danda'a jechuudha. Mee nyaatota keessaa muraasa yoo ilaalle ocholoonii, dinnicha, chokoleetii, avokaadoo, aannan, itittuu jechuunis aannan erga ittitee booda jechuudha, ruuzii, foon booyyee, foon hoolaa akkasumas foon lukkuu fi kan kana fakkaatu nyaachuun kaaloorii hedduu of keessaa qabu waan ta'eef isaan kun egaa ulfaatina qaamaa dabaluu keessatti gahee mataa isaanii qabu jechuudha. Nyaata ilaalchitee waa'ee ulfaatina qaamaa dabaluu keessatti nyaata yoo xiqqaate guyyaatti al sadii nyaachuu barbaachisaadha. Yoo danda'ames snaak jechuun gidduu gidduutti nyaata argachuun gaariidha. Kanaafuu nyaata yoo xiqqaate guyyaatti si'a sadii nyaachuunis gahee mataa isaa qaba. Yoo nyaata adda addaa kan argannu ta'e jalqaba irratti nyaata pirootinii gahaa of keessaa qaban nyaannee dhuma irratti immoo kuduraa fi muduraa nyaachuutu filatama. Jalqaba irratti nyaata pirootinii hedduu of keessaa qabu nyaannee dhuma irratti immoo kuduraalee fi muduraalee adda addaa nyaachuutu ulfaatina qaamaa haala sirrii ta'een haala fayya qabeessa ta'een dabaluuf gargaara jechuudha. Akkasumas yeroo rafuuf jedhan nyaatanii rafuun akkuma beektan egaa namni yeroo akkuma nyaate rafu ni furdata yookaan ulfaatinni qaama isaanii dabala. Kanaaf yeroo rafuuf jedhan nyaatanii rafuun illee ulfaatina dabaluuf ni gargaara jechuudha. Kun egaa nyaata ilaalchiseeti. Kan lammaffaan wantoota ulfaatina qaamaa dabaluuf qophaa'anii warshaatti qophaa'anii dhufan yookaan manatti qopheessinu isaan kana dhuguudha. Isaan kun egaa maqaa pirootiin sheek jedhamuun beekamu. Pirootiin sheekiin gosa adda addaa irraa qophaa'a. Kan wantoota akka loozii yookaan ocholoonii irraa qophaa'u jira. Kan dinnicha irraa qophaa'u jiraachuu danda'a. Kan avokaadoo irraa qophaa'u jiraachuu danda'a. Wantoota hedduu irraa qophaa'uu danda'a jechuudha. Akkasumas egaa isaan kan dhuguun ulfaatina qaamaa ni dabala. Bishaan osoo nyaata nyaatiin dursanii dhuguurraa of eeguun gaariidha. Garaa qullaatti bishaan dhuguun ulfaatinni qaamaa akka hin daballe taasisa jechuudha. Kan sadaffaan ispoortiidha. Akkuma beekamu ispoortiin ulfaatina qaamaa haala sirrii ta'een, haala fayya qabeessa ta'een, haala cooma hin kuusneen dabaluu keessatti gahee guddaa qaba. Nyaatni nu nyaannu akka callisee bifa coomaan hin kuufamneef akkasumas akka nyaanni sun gara maashaa keenyaa yookaan masil deemee akka ulfaatina qaama keenyaa dabalu taasisuu keessatti ispoortiin gahee mataa isaa qaba. Kunis egaa ulfaatinni xiqqaa jalqaba ulfaatina xixiqqaa irraa kaasee hanga ulfaatina gurguddaa wayitii yookaan ulfaatina adda addaa kaasuudhaan dhufuu danda'a jechuudha. Torbanitti si'a lama hanga si'a afurii keessumaa ulfaatina qaamaa dabaluuf lifting weight yookaan ulfaatina adda addaa kaasuun gahee mataa isaa qaba. Torbanitti si'a lama hanga si'a afurii. Bifa fayya qabeessa ta'een ulfaatina qaamaa dabaluu sadan nyaata dhangala'aa adda addaa pirootiin sheek adda addaa kan kaaloorii hedduu qaban kan ulfaatina qaamaa dabaluuf qophaa'an kana fayyadamuu fi akkasumas ispoortii hojjechuudha. Akka walii galatti bakka gurguddoo kana sadanitti qoonnaa. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Gaaffiif yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.